bilxiginnaa lixa Wallaggaa aanaa Sayyoonoolee keessatti maqaa leenjii milishummaa jedhuun hawaasa nagaa dirqamaan ukkaamsaa jiraachuun himame. Dabalata isaaf jaalwabii biyyaa. Godina lixa Wallaggaa aanaa Sayyoonoolee bulchiinsa magaalaa Kolbaa keessatti maqaa leenjii milishummaa jedhuun murni maafiyaa bilisiginnaa hawaasa nagaa hedduu dirqamaan ukkaamsuun gara aanaa Noolee kaabbaatti guuraa jiraachuun maddeen ONM'tti himan. Haaluma kanaanis gurraan 2026 hawaasa nagaa fedhii isaanii malee ukkaanfaman keessaa kanneen maqaa arganne Malkaamuu Taamiraas, Hambisaa Oljirraa, Dassaalenyi Tamasgiin, Iliyaas Asaffaa fi Habtaamuu Gizaawuu kanneen jedhaman yoo ta'an namoota biroo 4 kanneen maqaan isaanii ammaaf addeen baanes akka jiran maddeen eeraniiru. Aanicha keessatti hidhaa saamichaa fi dararaan hawaasa nagaa irratti ergamtoota sirnichaan hawaasa nagaa irratti raawwatamu guyyaadhaa gara guyyaatti hammaachaa jiraachuu kan himan maddeen yeroo ammaa kanas gandoota baadiyaa aanichaa jalatti argaman mara keessatti hawaasa hirmaannaa siyaasaa kamiyyuu hin qabne dirqamaan ukkaamsuun gara mooraa leenjii waraana Impaarettiitti guruun bifa haaraan cimee jiraachuus irra deebiin arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Nuuphaatti hawaasni waraana bilxiginnaan qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'ee beelaaf saaxilamuu fi maqaa adda addaan saamichi irratti gaggeeffamaa jiraachuun ifoome. Guutuu gabaasichaaf jaalamansiis kaayyoo. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Nuuphaa bulchiinsa magaalaa Qaaruu fi gandoota ishee jala jiran 16 ta'an keessatti deeggartoonni aangoo siyaasa nam-tokkee Koloneel Abiyyi Ahimad guraandhala 27 2026 irraa kaasanii mana tokkotti giddu galeessaan qarshii 300,000 haga 500,000 dirqamaan gurrachuun gara sadoo dhuunfaa isaaniitti deebifachaa akka jiran maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka maddeen himanitti loltoonni gara jabeeyyii bilisiginnaa kaffaltii nageenya tokko hin qabnee fi seera maleessa ta'e kana irra deddeebiin maqaa gosa kaffaltii adda addaa da'oo taasifachuun saamicha ammeessanii jiraachuu himu. Kana malees aanuma kana ganda Aabboo fi Waayyuu jedhaman irraa loltoonni Impaara dullomte utubuu fi umurii itti dheeressuuf warriqqatan ji'a fulbaanaa keessa lolaan waraana bilisummaa Oromoo injifachuu dadhabuu waggaa baran sodaa fi hirphaatoo hamaa keessa galuun hawaasa qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqisanii bulchiinsa magaalaa Qaaruu keessa humnaan qubachiisuun beelaaf saaxiluu maddeen gabaasan. Goolessitoonni waraana bilisiginnaa goliiwwan Oromiyaa mara keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo nyaachistu jedhuu sababeeffachuun akka waan waraana bilisummaa Oromoo balleessanitti yaaduun hawaasa gandoota baadiyaa keessa jiraatan buqqisaa jiru. Lixa Harargee aanaa Gumbii Bordoddee keessattidhaan hawaasa irratti ergamtoota bilxiginnaan raawwatamu cimee itti fufe. Bal'ina isaaf jaalaqaafan fayyeera. Godina Lixa Harargee aanaa Gumbii Bordoddee Ardaa Sabaaqaa jedhamu keessatti sirna dhableeyyiin ergamtoota murnaa maafiyaa PP gaafa gurraandhala 2026 namoota maqaan isaanii Obbo Sultaan Ahmad, Obbo Abdusalaam Amadem, Obbo Mustafaa Qamar, Obbo Abdoo Adamii fi Obbo Ammee Leelee jedhaman sababa tokko malee ukkaamsanii hidhaatti darbachuun dararaa jiraachuu jiraattonni araddicha arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Qonnaan bultoonni kunniin tuqaa fi hirmaannaa dhaaba siyaasaa kam keessaa bilisa kan ta'an yoo ta'u loltoonni sirnichaa immoo maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhu itti maxxansuun yakka tokko malee waajjira poolisii aanichaatti hidhanii dararaa ulfaataa irraan gahaa jiraachuu ifoomsaniiru. Akkuma aanicha guutummaatti dararaan ilmaan Oromoo irratti karaa galee bilchiginnaan raawwatamu kan duraa caalaa jabaatee itti fufee jiraachuun himamee jira. Murni gara isaa qofaaf bitamuun hawaasa irraa dhalatanitti deebi'uun gocha gara jabinaa ulfaataa raawwachuuf addatti maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo sababoota sobaan yakkuun dhiittaa mirga namoomaa ulfaataa geessisu bilchiginnaan gocha isaa kana bakkayyuu jabeessee jira. Lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu keessatti ilmaan Oromoo baay'inni isaanii 100 ol ta'an yakka tokko malee sababa Oromummaa isaanii qofaaf mana hidhaatti hiraarfamaa jiraachuun ifoome. Jaalfalmataa lammii waan qindeeffate qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuun gandoota baadiyaa jiranii fi bulchiinsa magaalotaatti waraanni faashistii PP ilmaan Oromoo yakka tokko malee sababa Oromummaa isaaniif qofaan yakkamanii mana hidhaatti darbamuun yeroo dheeraaf hiraarfamaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Akka jiraattonni bakkichaa nuuf ibsanitti namoonni kunneen mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran kunneen yeroo garaa garaatti maqaa hidhata waboo qabdu jedhuun waraanni weerartuu bilchiginnaa dabaan ukkaamsee akka hidhaa jirus himu. Namoota mana hidhaa kana keessatti hiraarfamuun yakkoonni namoomaa hedduu irratti raawwatamaa jiran baay'inni isaanii 72 ta'an gandoota baadiyaa aanichaa jalaa akka qabamanii fi kanneen hafan 28 ol ammoo bulchiinsa magaalota aanichaa keessaa qabamuun odeessi bakkichaa arganne ni mul'isa. Waraanni Ameerikaa haleellaa yeroo dhiyootti doonii Paasifik irratti raawwateen namoota 2 ajjeese. Dabalata isaaf Jaalbooree Addunyaa.
Waraanni Yuunaayitid Isteetsi haleellaa yeroo dhiyootti doonii ba'a galaana Paasifik irratti raawwateen namoota 2 ajjeesuu ibsee jira. Hojii waraanaa Ameerikaan Laatiin Ameerikaa keessatti raawwattu kan to'atu ajajni kibba Ameerikaa Saawuskoom kamisa kaleessaa akka jedhetti tarkaanfii kanaan shororkeessitootni qoricha sammuu namaa adoochan 2 ajjeefamanii jiru. Saawuskoom dooniin kunnii fi miidhamtoonni 2 daldala qoricha sammuu namaa adoochuu keessatti hirmaachuu isaanii himannaa isaa kan deeggaru ragaa tokkollee hin dhiyeessine. Haleellaan Ameerikaan doonii Paasifikii fi Kaaribiyaan irratti raawwatte erga taate jalqaba baatii fulbaanaa bara 2025 galmaa'e as haleellaa 34ffaa keessatti yoo xiqqaatee namoota 126 ajjeese seera addunyaa jalatti seeraan ala jechuun bal'inaan balaaleffamaa jira. Haleellaan xiyyaaraa yeroo dhiyoo kun bara 2026 kana keessa bulchiinsa Tiraampiif kan jalqabaa ta'e mul'ata jira galmeen tarkaanfii garee ordoffii Eedwaards caalaa waraanatti dhiyaatteetti jedha gaazexaan The Economist. Har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa gabaasa gaazexaa The Economist waliin ani booree addunyaatti Itoophiyaan lola gaagaama bira geessuuf qarqararra jirti jechuun barruun The Economist torban kan gabaasuun waldhabdeen naannoo Tigraay keessatti haaromfame walitti bu'insa naannoo gaanfa Afrikaa bal'aa fiduu mala jechuun yaaddoo kaase. Akka gabaasa kanaatti waggaa darbe keessa jiraattonni naannoo Tigraay sababa hanqina maallaqaa gadi bu'insa gabaa fi qaala'insa olaanaatiin yeroo dhiphinarra deddeebiin keessummeessaniiru. Gochi kun tokkoon taatee yaadannoo namootni 100,000 lakkaa'aman ajjeese kaase jedha gabaasni kun. Akkasumas dhuma baatii amajjii keessaa waldhabdeen haaromfame sodaa lolli haaromfamuu akka dabalu taasisee jira. Amajjii 29 humnoota federaalaa fi hidhattoota TPLF gidduutti walitti bu'insi uumameen murni bilchiginnaa balalii gara Tigraayitti godhamu hunda akka dhaabu dirqisiiseera jedha gabaasni kun. Guyyaa 2 booda gabaasni dirooniin garee bilchiginnaa Tigraay aleele jedhu pirezidaantiin yeroo bulchiinsa Tigraay Leetinaantii Jeneraal Taaddasee Waradee haala yeroo sanaa guutummaan guutuutti waraana fakkaata jechuun akka ibsan taasiseera jechuun The Economistiin gabaasee jira. The Economistiin akka gabaasetti waldhabdeen battalaa guyyoota booda waan irratti fakkaata. Leetinaantii Jeneraal Taaddasee Waradee humnoonni bulchiinsa isaanii jala jiran naannoo tokko duraan qabatanii turan irraa akka ba'an akkasumas waldhabdeen mariidhaan furuun akka danda'amu dubbataniiru. Haa ta'u malee The Economistiin balaa walitti bu'insaan haaromfamu ammallee olaanaa ta'uu akeekkachiisa. Pirezidaantiin bilchiginnaa guraandhala 3 haasaa paarlamaaf taasisaniin wayyaaneen gantoota Itoophiyaa balleessuuf barbaadan jechuun himatanii jiru. Qondaalli TPLF barruulee kun wabeeffate tokko raayyaan ittisa Itoophiyaa humna guutuun socho'aa jira jechuun obsi siyaasaa yoo hin hojjenne waraanni biraa bu'aa hamaa fiduu akka danda'u akeekkachiisanii jiru. Barruun kun rakkoon amma mudatee dhimmoota waraanaa kanaan dura irraa furmaata hin arganneen kan uumame ta'uu ibsa. Mataan bilchiginnaa Abiy Ahmed bara 2018 gara aangootti erga dhufee booda milishoota naannoo Amaaraa irraa dhufan dabalatee humnoota TPLF morman gurmeesse. Waraana bara 2020 hanga 2022 ture keessatti humnoonni Amaaraa lixa Tigraay to'achuu isaanii gabaasni kun ni ibsa. Sababa kanaan lammiileen Tigraay dhibbootaan lakkaa'aman humnaan qe'ee isaanii irraa buqqaaniiru. Hedduun isaanii ammallee naannichatti gaaddisa gargaarsaa keessa jiru jedhan. Waliigaltee nagaa Piriitooriyaa bara 2022 buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti akka deebi'anii fi naannoo wal dhabdee qaban furuuf marii dabalataa akka taasifamu kan uumame ta'us jijjiiramni argame xiqqaa ta'uu dabalaniiru. Akka gabaasni The Economist jedhutti lammiileen Tigraay bara 2024 gara lixa Tigraayitti deebi'anii doorsisaa fi haleellaan kan isaan mudate yoo ta'u buqqaatonni irra caalaan isaanii ammallee deebi'uuf garmalee sodaataniiru. Dabalataanis murni bilchiginnaa gaaffii TPLF naannoleen bulchiinsa Tigraayitti akka deebi'an dhiyeesse ittisaa turuusaa gabaasni kun dabalee ibsee jira. Torban kana humnoonni TPLF waliin hidhata qaban laga Takkazee ce'uun gara Tselamtti seenuun ammas waldhabdeen ka'ee jira. Qondaaltonni tarkaanfiin kun miidhaa namoota nagaa deebi'an irra gahaa jiru mormuuf kan fudhatame yoo ta'u xiinxaltoonni tokko kan The Economist caqase tarkaanfiin kun cimina ittisa federaalaa qorachuuf yookiis ejjennoo tarsimoo qabaachuuf kan kaayeffatu ta'uu mala jedhanii amanu. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed TPLF lixa Tigraay humnaan deebiftee dhuunfattee sarara quunnamtii Sudaan deebisee banuuf karoorfachuu isaa yeroo dheeraaf shakkaa ture. Kanaaf tarkaanfiin ammaa kun mallattoo jalqabaa haleellaa guddaa ta'uusaa waan hubatu fakkaata. Akka barruun kun jedhutti ergasii humnoonni bilchiginnaa naannolee Tigraay waliin daangeffamanitti loltootaa fi meeshaalee waraanaa gurguddaa bobbaasaa kan turan yoo ta'u kibba Tigraay keessatti humnoota TPLF fi milishoota PP deeggaran gidduutti lolli itti fufee jira. Gamtaan Afrikaa amajji 30 gidduu seenuuf fedhii akka qabu ifatti ibsus Itoophiyaan yaada kana dhoksaan kuffisuu ishee maddeen The Economist wabeeffachuun ni mul'isu. Gamtichi dhimma keessosaa keessa seenuu irraa akka qusatu gaafachuun ishee gabaafamee jira. Barruun kun
Waraanni haaraan gaggeeffamuun waan hin oolle ta'uu eeruun wal qoqqoodinsa keessoo TPLF keessatti uumamuu fi hariiroon hoogganaan Biltsiginnaa Abiy Ahmed humnoota naannoo adda addaa waliin qaban laafaa ta'uu eeree jira. Haa ta'u malee rakkoon Itoophiyaa waraana Sudaanii fi waldhabdee naannoo bal'aa waliin gadi fageenyaan kan waliin hidhame ta'uu akeekkachiisaniiru. Nagaa eeguuf carraaqqina tattamaa yoo hin godhamne walitti bu'insi haaromfamee Tigraay keessatti dafee balaa naannootti fiduu danda'a jechuun gabaasni The Economist baasee fi Addis Standard balballoomse ni mul'isa.